hordoftoota amantaa musliimaa maraan baga ayyaana Iidal Faxir kan bara 1447ffaatiin isiniin geessiniin jennaa baga geessan. Egaa kan argamnu mana artistii keenyaa fi qabsaawaa artistii baay'ee jaalattan artistii buleessa mana artist Elemoo Alitti argamna. Egaa namoota hedduutu asitti argameeti jira. Kanneen amantaa musliimaa hordofan akkasumas immoo amantaa protestaantii amantaa kiristaanaa hordofan hedduutu jira. Iddoowwan garaagaraatti kanneen dhuftan hundi keessan baga nagaan dhuftan siniin jenna. Sababiin asitti argamuu keenyaa immoo artistoota qabsaa'ota kanneen yeroo lubbuun jiran biyya isaaniif aarsaa kafalan biyya isaaniif seenaa hojjetan sagalee isaaniitiin qabsaa'anii qabsoo finiinsan har'a immoo kan wajjiniin hin jirre isaan yaadachuuf isaaniif du'aa gochuuf hojiiwwan isaanii akkasumas immoo maatiiwwan isaanii walitti qabne haala kam keessa jirtanii baga siniin gahee uummanni Oromoo siniin daganne isin wajjiniin jirraa jechuuf gammachuus waa hunda waliin qooddachuuf asitti isaan affeerreeti jira. Miidiyaan Sofumar akkasumas dhaabbanni beeksisaa Masarat Dhaabaa sagantaa kana qopheesseeti jira. Egaa akkuma masiin jettee magaalaa Adaamaa ganda Saqaqallootti argamnee ayyaana Iidal Faxir kan bara kanaa kabajuutti jirra. Egaa magaalaan Adaamaa magaalota saffisaan guddataa jiran keessaatii tokkodha. Sagantaan kun akka milkaa'uuf immoo bulchiinsi magaalaa Adaamaa ispoonsara keenya sadarkaa tokkoffaatii galatoomaa isaaniin jenna. Nu waliin turaa daawwadhaa. Egaa sagantaa kanas sadarkaa lammaffaadhaan Tasty Coffee sponsora nuuf godhee jira. Egaa Tasty Coffee gara biyyoota Ameerikaa, Awurooppaa fi Eeshiyaatti buna sadarkaa isaa eeggate kan ergudha. Isaaniinis galatoomaa jenna. Egaa baga ayyaana Iidal Faxiriif nagaan isin ga'e isiniin jecha turtii gaariin waliin taasisaa isiniin jenna. Miidiyaa Sofumar subscribe godhaa. Warreen asitti affeeranii isaa wajjiniin turtii taasisnu keessaa kanneen iyyaafannee mana artistii keenya kabajamaa fi jaallatamaa artist Elemoo Alitti maatiiwwan artistoota asitti affeeranii muraasa asitti argaman maqaa isaanii kaasuu fi kanneen wajjiniin jiranii asumarraa jalqabee haati warraa artistii keenyaa fi qabsaa'aa Zarihuun Wadaajoo gabaayeen keessan hin beektanii karaa sooshaal miidiyaatiin manas bittanii fi jirtanii akkasumas ijoolleen isaa akka har'a karaa irratti hin baane warreen taasisan keessaa haati warraa artist Zarihuun Wadaajoo olaantuu asitti argamtee jirti. Olaantuu gammachuu asumaanis Bilqiisaa Nuhoo Goobana isiin egaa yeroo sanatti daa'ima turtee amma immoo mana ijaarrattee jaarsallee argattee kunoo soddaallee nu gidduutti jira. Itti aansee immoo egaa artist Nafiisaa Abdul Hakim baay'een keessan hin beektanii abbaa warraa ishee qindeessaa muuziqaa Eeliyaas egaa Rabbi haa araaramuuf innis nu wajjin hin jiru. Itti aansee gaa jirtu haadha warraa Kadir Ahmadi egaa mucaa qaxalee baay'ee umrii daa'imummaatti sababa kaleen isaa dhukkubsateen nu biraa dhabameedha. Dhiyeenya kanas argaa turtanii karaa sooshaal miidiyaatiin rakkoo hamaa keessa akka jirtuu fi akka gargaartaniif waamichi ni taasifamaatti ture. Achi gamas yoon cehu ilmi Nuhoo Goobana tokkummaan jira. Asitti yoon deebi'u immoo qindeessaa muuziqaa beekamaa Roobaa Dhaabaa baay'een keessan tarii dhaloonni qubee kun hin beeku ta'a. Garuu muuziqaawwan afaan Amaaraa dabalatee weellistoota gurguddoo afaan Amaaraatiin weellisan kan akka Hamalmaan Abaate, Asteer Awwaqee akkasumas Fiqir Addis Naqqaa Xibabbii fi kanneen birootiifis afaan Oromootiin immoo sirboota afaan Oromoo hedduu qindeessuun beekama. Haati warra isaa egaa asitti argamti. Leelaa baga nagaan dhufte. Asiin ammoo artistii baay'ee hangafa kan ture Abdii Qophee intala isaa isa xumuraati isa dhumarratti argateedha. Har'a yeroo jalqabaatiif tarii gara miidiyaatti dhufti. As dhiyeenya kana immoo haati ishee balaa konkolaataatiin lubbuun ishee darbeeti jira. Rabbi haa araaramuu fi kan hafe asiin ijoollee Halloo Daawweeti mul'isaan asiin jiranii akkoowwan Halloo Daawwee aboo baga nagaan dhufte. Ayyee isaan ijoolleen babbareedoon xixiqqoon kunillee jiranii mul'isaan jira haati warraas asiin jirti. Isaantu jira jechaadha warra seenaa hojjetanii ammatti lubbuun wajjiniin hin jirre akkasuma Nuhoo Goobanaafis mana bittanii turtanii mana isaa keessaa akka reef isaa ba'uuf illee warreen gumaachitan Oromoota biyya keessa jirtan biyya alaa jirtan wal taatanii mana bittanii fi har'a mana sana keessa jiru. Akkasuma Halloo Daawweefis abbaan bishaan Afrikaa obbo Said mana bitee fi haala kanaan har'a mana sana keessa
boqotaniiti jiranii achi keessa hara galfataa jiru jechaadha. Isaan yaadachuuf du'aayii gochuuf Rabbi bakka jiranitti jannata akka isaan qananiisuuf du'aa keenyallee yaadachaa jiraa keenyas jajjabeessuuf haala kanaan walitti dhufne kana milkeessuuf immoo yeroo gabaabaa keessatti yaada kana finnee isin biraan gahuuf kanneen nu gargaaran bulchiinsa magaalaa Adaamaa guddaa galateeffannaa akkasumas teestii koofii obbo Feesal Abdoosh guddaa galateeffannaani gara boodaatti egaa buna ayyaanaas waan isin ergan qabani sanaan dura garuu egaa kaayyoon keenya inni guddaan akka kadhannuuf bakka jiranitti araaramni akka godhamuuf akka taasisaniif sheekota asitti affeeramne jiranii isaan maqaa isaanii wal nu barsiisanii du'aayii akka godhaniif taasisne sana booda immoo sirboota isaanii yaadachaa artistoonni nu gidduutti argaman baay'eetu jira Taajuu Ahmad Taajuu Masala akkasumas immoo Abdul Naasir akkasumas Ibiddoo Baalee akkasumas Falmataa Kabbadaa nu gidduutti argamu kanneen dagadheessoo jira dhenna of galchitu egaa sabboontuunis nu gidduutti argamti qeerroo obsaa abdiisaas nu wajjiniin jira Zarihuun Yaaluu keessatti noo gobanaaf manni akka bitamuuf kanneen taasisan kanneen sooshaal miidiyaa irratti kaampeenii gurguddaa taasisan keessaa innillee nu wajjiniin ture kanaaf egaa sagantaan keenya kana fakkaataa amma gara kadhannaatti dabarraa akka isaaniif kadhataniif akka isaaniif du'aayii godhaniif jalqabaa gara sheekotaa تدبرسنا نوالين تراسنين جن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صومنا كان بركم وتكو في البافري في أفرتمي تربة قبني منا أنقف خينيا جالتما خينيا أبو علي تتي ولد فلان بقي سنينجه وندخي سنو وربنا خبره هدو سنينجا. Asirraan kaasee warra sagantaa tana qopheesses warra isaan as jirus warra isaan duuba jirus hundaa'u rabbi barakaa isin yaakannuun isin hin jaa kadu'ees rabbi rahmata haa godhuuf ija qabsaa'ota keenya bakka nuu gobanaa akka zaree wadaajoo kabeenuu fi kan beenu hundaa'u kadu'ee biyyee jala jiru rabbi rahmata haa godhuuf makfiraa kadhadhaaf rabbiin biyyee irraa sallisu akkasumatti haadha mana nuu gobana adde bilqiisaa anitillee haadha tokkummaa isillee rabbi rahmata haa godhuuf nu kajiru kanallee rabbi makfiraani haa godhu biyya teenya nagaani haa godhu ilmoo keenya kanallee rabbiin umrii haa dheereysu warra as jiru kana rabbi umrii haa dheereysu masarat teenya tana qabsooytuu tana ta ummata oromoo karakkate goda seentee gola seentee bira dhaabbattu tana rabbi umrii isii haa kaa'u fiixaan isii jalaan rakkatin ilmaan isii haa caalan rabbi addunyaa fi akhiratti itti haa bal'isu gartee rabbiin tokkichi soomana kana nurraa haa taqabbalu warra baranaa kabara dheeraa xiqqaan keenyaas nu haa guddatu guddaanis nu haa bulu mangistii teenyaas rabbi nagaatti haa haroorsu badhaadhina keenyaas rabbiin tokkichi haa gammachiisu akka badhaanee jirraa bihaqqi subhaana rabbikaa Maqaan kiyya Saadama Sannaan jedhani. Bismillahirrahmanirrahim. Alayhi sallallahu alaihi wasallam. Eid Mubarak isiniin jenna. Rabbiin baatii kabajamaa, baatii Ramadaanaa, baatii balballi jannataa balballi 8 baramtu, baatii balballi azaabaa 7 ifamtu. Baatiin kun baatii kabajamaa, baatii ulfaataa isiniin jenna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbiin qabsaa'ota keenyaa fi artistoota keenyaan nama jannataa rabbi isaan haa godhu. Nama jannataa rabbi isaan haa godhu. Rabbiin nama jannata keessatti illee hojii gaarii hojjetan rabbi isaan haa taasisu. Rabbi isaan haa taasisu. Rabbiin warroota jiran kanas umurii isaanii haa dheeressu. Maatii qabsaa'ota keenyaallee maatii akkasumas artistoota keenyaa fi ijoollee isaaniillee rabbiin umurii isaanii haa dheeressu. Akkasumas isaanis ijoollee kanas maatii kanas seenaa isaan hojjetan kana nama hojjetee boru biyya kanaaf bakka guddaa oolu rabbi isaanii haa godhu. Akkasumas Masarat Dhaabaas fi namoota biroos kan bakka kanatti argaman fi akka Ilimoo Aliifaa namoota kanneen rabbiin umurii isaanii haa dheeressu. Dabalee isaanii haa kennu. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Baga jiraatanii baga waliinuu jiraanne guddoo
hedduu haasa'uu danda'u waan kaan maleedha. Haa ta'u namni kanatti walitti dhufee wal yaadatee ta dabartee fi ta dhuftuufillee tilmaammatee haasa'uun bu'aa guddoodha. Obboleettiin teenya addee Masarat kana duraas qophiilee adda addaa irratti artistoota keenya bira dhaabbachuudhaan dirqama ifirra keessee sosoosiitiif dhugaa dubbachuudhaaf galatoomiin siin jaa. Ulfaadhu ammallee hamileen ta'e siin cabini itti fufi gargaarsi kee akkasumatti itti hafufu garuu wanni keessaa himachuu barbaadu rakkoolee artistiin qabdu tana keessaa Rabbi nu haa baasu. Amiin. Hawaasni tokko biitii wanni ittiin beekamtu bikirraa gargaarsallee harkattu artistii irraa ture garuu rakkoon jirtu artistoota keenya gartee Oromiyaa haa ta'u Oromoo haa ta'u isa kana rakkoo qabu. Eenyutu kanatti rakkisee yoo jennes ummatumaa fi hawaasuma isaati. Ifiifis ifirratti hirkatee iftahee deemuun barbaachisaadha. Haa ta'u keessa immoo maqaa qabatee loogoo biyyaa tahee ija biyyaa tahee gaafa falma haasawa rakkoo furmaata laachuudhaaf tattaafatu kajala jiru silaa hawaasaa biyya biitii bira dhaabbachuudha. Kanaaf tanallee Rabbiin ummata keenya kanallee haa dammaysu. Amiin. Walumaa gala nu hunda Rabbi nu haa dammaysu. Amiin. Wal jala nu haa ofu. Biyya teenya tarakkoon adda addaa gamaa gamana ilaaltullee Rabbi irraa kaasu. Amiin. Tokkummaa teenya walumaanuu nu haa cimsu. Amiin. Rakkoo dhuftuufis furmaata laachuun barbaachisaadha. Nama akkasii wal jala deemee furmaata laatu nu haa godhu. Amiin. Hedduu kumaan jechuun itti dubbachuu hin danda'u. Haa ta'u garuu keessa waan quuqama namni qaburraayin takka takka dubbadha. Isa sun egaa akkanatti walitti dhufuun kun ta duraa soora ijaati, soora qalbiiti. Gammachuudha. Boruuf tilmaamatta. If dura deemuuf tattaafatta. Namni xiyyaani jira. Walitti dhufee kanatti haasawee gammadee bishaan waliin dhugee walitti dhaammachuu waan guddoodha. Kanaaf tokkummaa teenyallee nu haa cimsu. Amiin. Wal jala nu haa ofu. Amiin. If nu yaadachiisu. Amiin. Wallaalaallee haa bayyanatu. Amiin. Rabbiin nu hunda walumaanuu waan yaannee fi waan fedhii teenyaa nu haa guutu. Amiin. Bihaqi subhaana rabbika jennaga. Irra deebitiin hordoftoota amantaa musliimaan baga ayyaana Eid al-Fixr kan waggaa 1447ffaatiin isin ga'e jecha turtii keenya as Adaamaa magaalaa bareedduu magaalaa indaastirii magaalaa ho'itu magaalaa giddugala daldalaatti argamne ayyaana Eid al-Fixr kan bara kana egaa asitti kabajuuf jenna hanga xumuraatti akka wajjin turtan isin affeera. Egaa akkuma baratame iddoo garaagaraatti Oromoonni biyya keessaaf biyya alaa jiran yeroo sagantaawwan garaagaraa qaban sirboota artistoota keenya tokkummaa jedhuun sagantaa isaanii jalqabu. Tokkummaa kanarratti egaa nuhoon gaafa Rabbi isaa araaramuti gaafa nan interviisa godhu waanuma Oromoo kana tokko godhuun dhabee jedhe yaadee guyyaa tokko tokkummaan kun sammuutti na dhufe sirbee jedhe. Eegan ani iyyee dadhabee tokkummaan tun xiqqoo mul'attee naan jedhee ture yeroo ani isa gaafadhe sanatti jechaadha. Rabbi isaaf haa araaramu. Isaaniifis kadhachaa Rabbi jannata akka isaan qananiisu maatii isaanii kan ammoo akka nuti immoo iddoo garaagaraa jirru maal keessa akka jiran isaanuu kan isinitti mantaani akka jajjabeessinuuf isaan yaadachuu fi egaa warra aarsaa nu kafalanii asiin nu gahan har'a as gahuu keenyaaf warra lubbuu isaaniitti dhaban jireenya isaaniitti dhaban isaan yaadachaa ayyaana kana kabajna hanga xumuraatti nu waliin turaa jenna. Keekiinis egaa Eid Mubaarak jedhu qophaa'eeti jira. Mana artistii keenya kabajamoo Elemoo Aliitti argamna waan ta'eef egaa keeka kanallee akka nuuf muru isa kabajaan affeerree gara faaruu tokkummaatti darbina nu waliin turaa isiniin jenna. Kan barana kan bara hegereen nu naa taasisu galatoom jennaani umrii haa nu ayratu akkasuma nama jiraatee nu jabaatee walitti nu qabu nu haa taasisuuni guddaa galateeffannaa. Egaa waa'ee tokkummaa irratti Ali Birraa sirbeeti jira, Hacaaluu Hundeessaa sirbeeti jira, Nuhoo Gobanaa akkasuma sirbeeti jira. Tokkummaan keenya maalirra jira? Waliyyaafachuun keenya, wal gaafachuun keenya maalirra jira? Hangam quba wal qabnaa? Tokkummaan keenya jabaatee jira, laafee jira. Isa gaa ani isinumaaf dhiisa.
of gaafachuun wal gaafachuun ayyaana kan waliin haa dabarsinu isiniin jedha. Gara tokkummaatti deebinaa. Egaa Taajuu Masalaa, Taajuddin Ahmad akkasumas immoo Elemuu Alii waliin ta'uutiin muuziqaa isaa nu bareessu nuti hundi nu waliin faarfanna nu waliin tura. Tokkummaa 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 yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. Tokkummaa tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. Tokkummaa 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 yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. Daawwattoota keenya egaa walitti deebinee jirra. Mana keessan teessan ayyaana kana kan kabajataa jirtan Eid Mubaarak baga geessan isiniin jennarra deebiidhaani. Ispoonsaroota qophii keenya bulchiinsa magaalaa Adaamaa fi teestii koffii guddaa isaan galateeffanna. Egaa yeroo baay'ee artistoonni keenya artistoota qofa osoo hin taane qabsaa'otadha. Maatiin isaanii aarsaa akkamii kaffaluu maal keessa jiru kan jedhu garuu baay'een keenya hin beeknu. Na cinaatti kan argitan Mul'isaa Muhammad jedhama mucaa Haloo Daawweeti. Mee maal keessa turani kan jedhu immoo isuma gaafannaa waliin tura. Mul'isa baga nagaan dhuftee baga geessellee. Baga nagaan nuyi baga geenya walumaanu. Egaa yeroo baay'ee artistoonni keenya gii boqotanii yookaan darbanii booddee maatiin isaanii maal keessa kan jiru jedhu uummati keenya yeroo baay'ee ni gaafatanii. Mee eenyutu isin barbaadee beekaa maal keessa jirtu haalli jireenya keessanii akkami? Haalli jireenya keenyaa ati gaa nama kamitti jirutti jira jireenyi namni numa jira akka yeroo gaafiidhaaf awwaalaa fi yeroo isii gaggeessan san booda nama hedduu waada galee nama hedduutu achirratti illee haasawee ture garuu namni ono masarratti yoo taate malee namni deebi'ee wal harkinallee hin jiru namni nu gaafates hin jiru afaanumaan waada nu galanii malee jireenya gaa kamitti jiru jira. Akka miidhamee hojiiwwan Haloo Daawwee maatii keessaa namni itti fufsiisee jira? Maatii keessa anumaa itti jira. Anumaa hojjechuu jira. Hojii san ittiin jira gaatii gara haaluma tokko tokko naga qabe yoo naa milkaa'e. Haloo Daawwee egaa kan keessan qofaa miti kan uummataa turte mee uummataaf dhaamsa akkamii qabdaati? Uummata Oromootiif galatoomanii. Nairraanfachuu isaaniitiinis haa galatoomanii. Warri nu yaadates haa galatoomanii. Haadha sagantaa kanatti mana Elemuu Aliititti namni hogguu jiru fi hogguu hin jirres anis sirraa tokkuma. Ati waan jiru waan hundaa fudhisi. Haloo Daawwee yeroo umriin jirtutti ijoollee hin jaallatti jedhama. Mee ati immoo egaa ilmaan isheetii hortee jirta. Akka miidhamee jireenya? Jireenyumaan jiru dhugaadha. Ishiin ilmaan kana baay'ee jaallatti. Ijoollee si caalaa ijoollee inni dhaale jaallatti. Isallee baay'ee jaallatti. Ijoollee sanallee baay'ee jaallatti. Haala gaarii isaan turte. Rabbiin jannataa kan nuuf isiidhaaf du'aa eegoonaaf hanga jirrutti jechuun dhugaa jirurratti gaafa isin jirtu ilmaan kun gadadoo fi rakkina keessa seenanii hin beekani. Isallee tahee abbaan mana hayyaatis anis hojii mootummaa hojjechaa turre. Sababa isin dhibee adda addaa dhibamteen hojii san lakkisnee isii raggallee isii hojii jiraachaa turre. Jireenyi keenya isuma ture. Garuutu erga isiin boqotte namni jiruuma jiraata akka jiraatettu maaliif waan uume takka raammoo dhagaa jalaatu nyaachiseetuma jiraata.
dhugaadhaa mucaan kun yaalii hedduu haala karaa artee kanaan waan isin eegalte galmaan ga'uuf illee hedduu xaaraa garuu tahee nama cinaa dhaabbatu. Waan kana irratti nama isa jajjabeessu. Amma nama lamaan daa'imman 5 qabanne ka isheen lakkistee deemtallee miidhaman ka isarra obboleessaa isarra xiqqaa hin jira. Kun marti jireenya keessa jira. Waan kana waliif qabee deemuudhaaf hedduu haala ulfaataa keessa jira. Garuu namni jiraatu numa jiraata. Rabbi rahmataa godhuu fi warreen ishii deeggaraa turan akkuma na dura kaasanitti masara dhaabaat irraa eegalee inni illee dubbatee jira. Garuu haga ammaa namni nu jalaa naaf hin galatoomtu masara dhaabaati. Gara adda addaatiin galata kiyya ibsachuun barbaada. Uummanni Oromoo amma durallee isin cinaa dhaabbattanii nu wajji ollaantanii hanga awwaalcha isin wajji godhuudhaan hedduun isin galatoomfadha. Ifturallee akka nu yaadattan waan jiruun dhaamsa dabarfadha. Akka isallee cinaa dhaabbattanii ittiin dhagahamne maaliif jireenyi isaa harmee isaa waan taateef akka cinaa naa dhaabbattan gamanumaan isinitti ibsachuu barbaada. Galatoomaan ja'a. Egaa sagantaan kaayyoo kanaa namoota yeroo lubbuun jiranitti aarsaa guddaa nuuf kaffalan Oromoodhaaf bu'aa buusanii maatii isaanii yaadachuudha. Egaa na bukeetti asiin immoo kan isin argitanii Imaan Abdii Qophee jedhamti. Abdii Qophee egaa aartistii kabajamaadha Oromoo keessatti. Mee harmeen ishee illee immoo yeroo dhiyoo as balaa konkolaataatiin lubbuun isaanii darbee jira. Rabbi araarama isaaniif haa godhu jenna. Egaa maatii qabsaa'aa ta'uun, maatii aartistii ta'uun, Oromoof nama jiraatu ta'uun nuti isaaniin fuulduratti beekna malee aarsaa isin kaffaltan garuu maatiin isaanii aarsaa isaan kaffalanii uummanni baay'inaan hin beeku. Mee jireenyi keessan maal fakkaata? Isin akkamittiin yaadatta ta'u Abdii Qophee? Yaa abbaan kiyya ugaatu amata lama ture yaani xiqqishoon ture. Haadha tiyyaan na guddise. Haattiin tiyyaas amata kanaaf tute dhiyoo tana. Na bakka alhamdulillah. Amma eenyu wajjinidha kan isin jiraattan? Amma akkootii wajjin jiraachuu jira. Amata kana atiin xiyya ugaa dutee booda amata kana qaraatiinis dhiseetiin jira. Qaraatii amata lammeeffaa akkaawuntiingiin qaraa jira ture. Amma amata kana dhiseetiin jira. Haadha tiyya wajjin jiraachuu ture dura. Amma akkootii wajjin jiraachuu jira. Barnoota kana addaan kuttee gargaarsa dhabdeeti? Xiqqishoo adeerri kiyyaas maatii wajjii makiinaa wajji turani gaafa sun na xiqqishoo makiinaa dagaatti xiqqishoo miilli isaa ni dhukkuba ture isaa wajjiniin ture mana hakimaas bakka xiqqishoo isaa saama alhamdulillah wayyaa hojjira isaa wajjiniin ture amma na akkootiyaaf adeerri kiyyaaf wajji jiraachuu irraa alhamdulillah. Egaa nutis immoo sagantaa kana kan qopheessinii fi maatiin keessan aarsaa nuuf kaffalaniiru Oromoodhaaf aarsaa kaffalaniiru Oromoon immoo aarsaa isaan kaffalan ilaalee jireenya keessan isin keessa jirtan ilaalee akka isin deeggaruufidha. Egaa Waaqayyo jajjabina isiniif haa kennu jabaadhaa isin jenna. Uffata daarii dhiiboodhe agabee ani lubbuu dhabee fira lagatee gaafas na jibbii areera galaanaa koodu dhabee moota kamiitu garaa laaffisee har'a booddisee. Danaa dhugaa osoo daani nu bakkin jetti oduu mannaa dhugoomsu jirtee tuunarraa muramte nama deessitee meedhumaan erga booddeetee. Egaa akkuma daawwachaa jirtan kabajamtoota daawwattoota keenyaa hin danda'u waan akkasii garuu ammoo warra kana iyyaafachuu waan hin qabuufin sagantaa kana qopheesse yeroo gabaabaa keessatti waan torbee tokko hin guunne waan itti qophaa'edha.
Hundaafuu garuu imaan abdii qophee intala isa ka xumuraati gaafa nani waggaa lamaati kan abbaan kiyyaa du'ee jechaa jirti. Haati ishee balaa konkolaataatiin duute. I think mana lama qabanitti fakkaata abdii qophee. Ijoolleen naahilii abdii qophee faa beekna nuti. Isaanis egaa maatiidhuma jechaadha. So namoonni akkasii maatii bal'aa qabu. Sababa kanaan immoo barumsa ishee addaa kuttee jirti. Akkaawuntiingii barataa turte. Namoonni gargaaruu barbaadan barsiisuu barbaadan kunoo isiniin jechuu barbaannaa egaa gaheen keenya kanuma. Asiin egaa haati warraa Roobaa Dhaabaa qindeessaa muuziqaa beekamaadha. Sirbootaan akka Zarii Wadaajoo, Ilfinesh Qannoo, Daawitee Mokonnin, Hirphaa Gaanfuree baay'ee qindeessuutiin yeroo sanatti hanga har'aallee dhaggeeffataman dhamaaf dhandhama qaban hedduu qindeessuutiin beekamaa. Kana dura wal arginee turre. Akkuma kana intalli ishee tokko barumsa dhabdee turte barumsa akka argattuuf barsiisee ni jira. Siinuu kaasuu dandeessi Leelaani. Ammoo gaafa isaan yaadannu akkuma kadhatamuuf du'aayin akka godhatamuuf warreen yaanni keessaa tokkodha. Mee Leelaanoo maal keessa jirti? Ijoolleen keessa sii gahanii jiranii ka jedhu sana gaafachuu fi Leelaarraa jalqabnaa jechaadha. Alhamdulillah. As geenya nuti lubbuudhaan jirrame. Galata Rabbii. Alhamdulillah gaa Roobaa Dhaabaa abdii qophee Rabbi rahmataa godhuu fi Zarii Wadaajoo maatiin kun cufti waliin biyyarraa baane waliinis cufti qabsaa'aa turre as geenye gaa ilaa ammaa gaa nuti ni jirra isaan boqotanii Rabbi rahmataa godhuu fi gaa Roobaa Dhaabaa jechuun artii Oromiyaa qofaaf osoo hin ta'in artii Itoophiyaa tana cufaafuu lafee duudaa ture. Inni qabsoo keessattis Awwisoo Caffee Gadaas waliin turre as gee qabsaa'aadhaas artistiidhaas garuu akka inni hojjetedha akka inni arsaa biyya tanaaf kaffaleen isi gargaarsa dhiisi maqaa isaa namni kaasuunis galatooffachuunis Roobaa akkanaan gana muuziqaa kana nuu daleede arsaa nuu kaffalte ati sabboonaadhaati qabsaa'aadhaati akkana jedhanii namni maqaa isaa kaasee guyyaa takka ani guyyuun hin dubbadhe miidiyaa irratti ati addee Masarat Dhaabaa siituu nu gargaaraa ture aga ammaatis intalatiyya sponsoriin nu kadhattee intalatiyya yuunivarsiitii na barsiistee galatoomii ammallee siituu maatii kee siituu dhufee nu ilaala siituu guyyuu nu gargaara malee keessaafuu Oromummaa keessaan waan balleessin hin beekan wal gaafachuun hin jiru haa wal quba qabaannu hin ja'a haa wal gaafannu. Wal quba qabaachuun bareedaadha. Ijoolleen kee maal ragahanii jiranii? Ijoolleen tiyya alhamdulillah gaa hanga inni jiru gaa abbaa jechuun utubaa manaati. Abbaadha ijoollee guddisee barsiisee asiin gahu. Egaa abbaan qabaanne immoo gaa ni rakkattaa ni kuftaa. Gaa numa jiraanna alhamdulillah jiruuf jireenyi gaa akkuma ummatuma guutuutti ummata bal'aatti gaa numa jiraatta. As geenye gaa alhamdulillah maan jennu. Ayyee gaa akkuma yaadattaniif akkuma quba wal qabaannuuf yeroo jirrutti qofatoon taane egaa wal bira adeemne illee maatiiwwan iyyaafachuun gaafachuu maarra jirtanii hamilee kennuufiin barbaachisaadha yaada jedhuun qaba. Egaa kanneen hafanis baay'eetu jira. Ammoo gidduutti mee sirboota isaanii yaadachaa artiistota wajjiniin jira waan ta'eef waliin turra walitti deebinaa ammallee nu wajjiniin turaa jenna. Bulchiinsa magaalaa Adaamaa fi akkasumas immoo teestii koofii addatti guddaa galateeffachuu feena. Yeroo gabaabaa keessatti waamicha isaan taasisneef artiistota kanaaf waan ayyaana ittiin oolan gara boodaatti kan isinitti himnu ta'a. Waan bulchiinsi magaalaa Adaamaa guyyaa boruutti waan nu kennuuf waadaa galeetu jira. Isa booda isinitti himnaa teestii koofiin bunas isin ergee waan ayyaana ittiin ooltanis isin ergeetu jira. Gara boodaatti kan arginu ta'a. Ammas nu waliin turaa ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jenna. Eid Mubaarak. Arge huma ega mahori taate jaalalti nama Rabbi malee namni ni jijjiirama way arge huma Amare sinjabu numa mijirama Amare sinjabu numa mijirama Garan ilmanama
torba ajijjiirama argee huma argee huma eegaa horii taate jaalalti namaa ni jijjiirama way argee kabiga argee huma eegaa horii taate jaalalti namaa rabbii malee namni ni jijjiirama way argee huma kabiga mer Egaa daawwattoota keenya kan daawwataa jirtan qophii keenya addaa ayyaana Idaal Faxiriiti. Nu wajjin turtii bareedaa akka taasisaa jirtan abdii qabna. Hamma dhumaatti nu faana tura. Egaa amma immoo haati warraa Kadir Ahmed na cinaatti argamti. Ishee wajjin immoo turtii bareedaa taasifna nu faana tura. Baga siin gahe. Baga walumaan geenye. Kam ayyaanni maal fakkaata? Ayyaanni bareeduudha wallahi alhamdulillah. Ijoolleen akkamii? Ijoolleen nagum alhamdulillah nagaa isaaniiti. Ayyee. Egaa yoo kana karaa sooshaal miidiyaatiin rakkoo hamaa keessa akka jirtu dhageenyee turre ilaallee turre mee maaltu si mudatee maaltu ta'e? Miidiyaa baay'ee irratti haasa'een ture kanaan duras rakkuma jireenyaati jechuun ilmoo lama miti tokkoyyuu guddisuun ulfaataadha sa'a kanaan jechuudha. Naa ijoolleen xixiqqishoodha. Ganaa mana barumsaa eegaluu isaaniiti. Isaan caalaa immoo mana jireenyaati jechuun mana kiraayee kafaluu ijoollee barsiisuun baay'ee ulfaataadha. So yeroo baay'een haasa'een jira akka uummanni Oromoos jechuun akka uummata Oromootis mootummaanis akka waa'ee mana kennu utuma laallatan irra deddeebi'een haasa'ee jira yeroo baay'ee jechuudha. Waanuma mana jireenyaati. Ismootu itti naalaaleen natti tola. Amma haala akkamii keessa jirta eenyu wajjin jiraatta? Amma ijoolluma wajjin jiraadha. Mana kiraayee keessa jiraadha. Alhamdulillah. Kan guddistus kophuma keedha egaa. Mee dhaamsi qabdaati maalii uummata Oromoodhaaf? Uummata Oromoodhaaf akkasiin jedheeni otuma na cinaa dhaabbatanii albama isaatis hojii isaatis istiidiyoo bakka bakka jira hin beeku yeroo isaas hin beeku maaliin I don't know jechuun xiqqoo shuraan ta'a hiriyoon isaa kan isa wajjin hojjetan jechuun bu'uun fedhu beektaa garuu xiqqoo itti ulfaataa sa'u maalumaaf isarratti akkaataan itti dabarsaa jiran ulfaataa takkaa kolfaa takkaa sirbaa takkaa immoo yaadachaa keessa darbaa jirra. Hayaati egaa ijoollee xixiqqoo lama irratti dhiiseeti kan yeroo dheeraaf dhukkubsate nama isa gargaarullee dhabeeti baay'ee mucaan sun kan boqatee soo amma rakkoo mana jireenyaati kan natti jabaate jettee jirti. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa immoo nullee nu deeggareeti jira. Asumaan rakkoo artistoota kana keessattuu kan magaalaa Adaamaa keessa jiranii akka furmaata kennuuf kabaja olaanaatiin gaafanna. Keessattuu kantiibaa magaalaa Adaamaa baay'ee kan jaalannuuf kan dinqisiifannu magaalaa Adaamaallee haala addaatiin kan bareechee koriidara Adaamaas akkasumas misoomawwan garaagaraa irra jirti Adaamaanii garuu rakkoo mana jireenyaa kana akka furtaniif abdii guddaan qaba. Abdii fi amaanaa guddaa isinitti kennina jechuun barbaada. Egaa kanuma jechuu dandeenya baay'ee si bochisuuf miti nutti dhagahama miirri kee ammoo walitti argamne haala kana haala keessa jirtanuu ibsuuf waa yaannedha. Kanaaf egaa kanuma isin jechuun barbaada. Anna cinaatti argamtu immoo qabsooftuu baay'ee dubartii cimtuu olaantuu gammachuu olaantuu zariiwwan jennaan nuti. Baga siin gahee Iid Mubaarak siin jechuun barbaada jalqaba irratti.
kan argamnu egaa magaalaa bareedduu magaalaa ho'ituu ho'isaa baay'ee ulfaataadha. Nuufi malee warra kaawwaniif itti baraniirani. Magaalaa Adaamaatti wal argine mana Elemoo Aliitti. Ayyaanas baga geessee mee haala kam keessa jirta jennee ijoolleen maal ragahanis hin jenne gabaabumatti. Baga wajjin geenye warra baranaa kabiree gireen waa taasisu. Wanti irra geenye gaa tokkollee hin jiru. Nuti umrii keenya guutuu fi keenyaaf hin dalagannee dalagaa mataa keenyaa hin dalaganne qabsaa'onni hundi jechuudha. Qabsaa'aa tokko immoo ijoolleen irraa hafulleen silaa dirqama ture. Ani waggaa takka gaafa ilaalu qabsaa'aan ijoolluma dhaluun qabu maatii godhachuun qabu. Otuu ta'ee silaa maatii irraa hafuu qaba qabsaa'aa tokkorraa zariin irraa hafuu qabdi. San jenneeti maatii godhanne. Garuu immoo gaafa achi deebitee ilaaltu qabsaa'aan tokko ijoollee godhachuu hin qabu jeeti yaada maaliif jennaan qabsaa'aan tokko gaafa jiraatu biyyaaf jiraatee saba ifiitiif jiraatee mataa ifiitiif hin jiraatu. Maatiin isa duubaa hafessa yookaan namni kun maatii haadha qabaa, abbaa qabaa, obboleeyyan qabaa yookaan immoo ilmoo qabaa. Maatii san immoo kan laaluu qabu, kan karaa dabarsuu qabu. Gaafa qabsaan san lubbuun dabru uummata kanaa jechuudha. Warri duraan qabsaa'e, warri duraan aarsaa meeqa kafalee har'a fiduudhaaf, har'a guyyaa bareedaa kana fiduuf, har'a walitti qabamnee taa'uu fiduudhaaf aarsaa guddaa kafalan. Maatii keenya warra keenya qofa osoo hin ta'in warra san duras warra qabsaa'ee warra kana fidee jira warri kunis immoo har'a fidee jechuudha. Garuu ani naan galu yeroo hundanuma dubbannaa naan galu maaliif warri qabsaan kun gaafa isaan boqotan gaafuma san ibsanii tolchanii maal godhanii gaafa san hoyjanii awwaalanii biraa deemanii san booda namni gara galee silaalu hin jiru. Anama ifirraa kaasee an eega gaafa zari'uun gaafa san dachii hundaa gara galee jechuudha. Dachii fi dhagaa fi baala hundaa gara gale garuu eega gaafa saniiti namni gara galee nu laalee hin jiru jechuudha. Si galee ijoolleen teenya amma ijoolleen tiyya fakkeenyaaf gaafa inni jiru itti kadhatee itti maal jedhee abbaadha yaa qabsaa waan ta'eef namni hundi ni gargaaraa ni barsiisanii baratan alhamdulillah as gahan garuu digrii qabatanii mana keessa taa'uun maal bu'aa qabaree ijoolleen qabsaa amma ijoolleen teenya hedduullee amma sunda nama rakkiftu amma ijoollee akka Kadiir tana faatu nama gaddisiisa osoo ijoolleen tun jirtu waa'ee ijoollee kiyyaa sa'uun xiqqoo natti ulfaata. Haa ta'u isaan baratanii namni barate bu'aan dhabu gartee akka ta'ellee ta'u. Ani kanin dhaamu uummata Oromootiif yoo gartee dhuguma haqa walirraa akka qabaannu taate yoo qabsaa'onni kun dhuguma haqa isinirraa qabu ta'e achi ciisanii bara awwaala keessa ciisanii qalbiin isaanii as jirti. Yoo warra qabsaa'aa kana gartee warra ammaan tana lubbuun nu biran jirre kana tajaajilanii ilmaan isaanii tajaajilanii maal jaan dhaloonni isaan duubaan dhufu artistoonni isaan duubaan dhufu ahaa warri kun bara akkanatti hunoo waan qabsaanii jecha maatiin isaaniitu akkanatti jiraata akkuma maatii namaatti jiraata jaaniitiin if kennanii biyyaaf dalagu jechuudha. Aartii jechuun lafee duudaati biyya takkaaf. Aartii yoon jiraanne biitii hin jirtu. Amma artistoonni zari'uun faa boodaan dhufu, nuuhoo faa boodaan dhufu abdii maalii qabaayii if kennee dalaga. Gaafiidha kun. Kanaaf ani waan hedduulleen dubbadhu dheengaddillee dubbadhe ummanni Oromoo yoo dhuguma gartee haqa walirraa qabu taate ummanni achi ciisusa yoo dhuguma haqa isinirraa qabaatan warra baratee fixe dalagaatti godha. Warra baratiin kan immoo tajaajila barsiisa. Mana tokko immoo ijoollee Kadiir tanaaf ijoollee mana kutaa tokko hin dhaban. Kanaaf ani micoo tana gaafan argu ijoollee tana gaafan argu waa'ee qiyyaasa hundatti ulfaata. Ani hamma tokko qabsoo itti hin beeka rakkoos hin beeka waan hundaa'uun hin beeka beelas dheebus hin beeka waan hundaa'uun hin beeka. Garuu ijoollee warri dubartoonni amma nu duubaan dhufan kun hamma sunda rakkoon beekanii wannaan beekanii garuu ummata kana ummata bal'aa kana ummanni Oromoo warra maatii qabsaa'ota kana jiraachisuu dadhabe hin dadhabne jechuudha. Kanaaf waan hin jiruun qabu ijoollee xixiqqoo tana karaa akka dabarsan kan mana barnootaa fedhu mana barnootaa barsiisanii ijoolleen tun boruu bakka buutee biyya kana bulchuu dandeessi. Waa'ee kiyya xiqqoo haasa'uun natti ulfaate mucaa tana argee karaa dandeenyuun beekamtii qabnuun dhageettii qabnuun ijoollee tana iddootti godhuu qabna. Ijoolleen tiyya gurguddatanii yoo fedhan hattuu haa ta'an yoo fedhan waan fedhan haa ta'an. Garuu ijoollee sana immoo karaa dabarsuu qabnaan osoo ijoolleen mucaayoon daa'imni tun osoo as jirtu waa'ee ijoollee digrii qabattee mana keessa teessuu haasa'uun naaf qaanyiidha. Naaf hin beekan akka inni honnaa jiru. Egaa dursa walii kennuun anarraa rakkoo isiitu caalaa jedhanii akkasii walii yaaduun illee waan guddaadha. Ani maal sitti fakkaate masi amma haga kan kee kana takka hagaatti matattaafattee maatii artistootaa jettee walii qabde kana namoonni biraan hin dhabaman hin dhabamne jechuudha. Galatoomi garuu asirratti si galate osoo sin galateeffanne si bira hin dabru ammallee akkasumatti itti fufi
nutillee anillee dandeettii qabuun sin gargaara dhageettiin qabuun sin gargaara micoota na bakka itti haa goonu. Ngoona nu rabbi jedhee. Micoota na bakka itti haa goonu atillee rabbi si haa gargaaru waan dandeenyuun si gargaara uummanni Oromoo warri as jirtan warri mana keessan teessanii nu laaltan hundi micoota na bakka itti haa goonu. Yaa een gargaaraani. Egaa uummanni baay'een kan dhabee amma fakkeenyaaf masarratti yoo jedhame gaazexeessituu ta'uu taane kan nama gargaartu naan jedhu. Waan kanaan illee yeroo dheeraaf adda kuteen ture. Ammoo waliin yaafannaa waan kun itti haa baratamu jennee yaada yaanneedha. Kanaaf amma nuuf loomiin akkuma jedhamu loomiin 50 nama tokko ba'aa namoota 50 immoo akka bareedinaatti ilaalama waan jedhameef tarii wali gurra kennuu dhabuurraa yoo hin ta'ini rakkoo keenyallee walii hiikuu hin dandeenya. Dammee yaala zaa'ee dammee dammaa damoo jaalalli kee kun hin kuufamu lazzaa'ee yaala zaa'ee dammee dammaa damoo jaalalli kee kun hin kuufamu lazzaa'ee dammee yaala zaa'ee sanyiin kan kee hundee bunaa wajjin margee sin jaalladhee shaggee gaafumaan si argee ijji koo si argee ankaan biraan laalu kan koo si haa godhu gooftaan hundaa caalu dammee dammee dammaa daamuu dammee 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 yaala zaa'ee dammee dammaa daamuu jaalalli kee kun hin kuufamu lazzaa'ee. Dammee yaala zaa'ee dammee dammaa daamuu jaalalli kee kun hin kuufamu lazzaa'ee. Nafisa Abdul Hakim nu gidduutti argamti. Abbaa warraa ishee namni baay'een tarii hin beeku intala takka irraa qabdi Yaasmiin jedhamti. Yaasmiin baay'ee cimtuu sagalee qabdi dandeettii addaa qabdi intala takka egaannis abbaan ishee yeroo koronaa sana dhibee koronaatiin nama lubbuu dhabe keessaa tokkodha. Sinis yeroo dheeraa booda dhokattee turtee amma garuu biyya alaalee deddeemtee Oromoon hamileetti godhee jajjabeesseetiin jira. Amma mee jireenyi maal fakkaataa jennaan? Ayyee galatooma sagantaa kanallee qopheessitanii asitti nu waamuu keessaniif baay'ee tokko galatoomaa ulfaadha. Yeroo marayyuu masiinigaa akkuma beekamu anas mucaakoos hundumtuu galata isiidhuma himata. Kana jechuun immoo namni tokko gisee nama yaadatuyyee galata nama sanaa immoo dhoksuun hin ta'u waan ta'eef ayyaana Arafaattillee ayyaana tokko gisee dhufullee masiin baay'ee tokko maqaa uummata Oromootiin galata guddaa qabdi haa ulfaattu namoota dagataman yaadattee waamti. An kanarratti yaada guddaa kaasuu kanan barbaadu waa'ee jireenya kootii ituun taane jechuun amma masiin nu gargaaraa jirti yeroo hunda kanuma fideen nama walitti qabanii namoota tokko bakka tokkotti namoota waliin arginiyyuu akkasitiin walitti qabanii sagantaa qopheessanii jechuun waan guddaadha baay'ee. Kanaaf innasiin kana gootu Oromoon abbaa qabeenyaa siin qabaa yeroo hundammoo nu Oromoo nu gargaaraa jechuu qofa utuu hin taane artiistiin Oromoon kuni maaliif yeroo mara isiin yeroo mara artiistii irrattis namoota rakkina keessa jiran hunda irratti in hojjetti waan ta'eef bakka kanatti mootummaan maaliif si deeggaree namoota amma baay'ee tokko dadhabbii qabanuuf waan tokko ofii gochuu utuu dandeettiis qabanuu ofii isaaniitiif jireenya dadhaban kana waa biraatee miti mana jireenyaa artiistii Oromootii miti namni kara deemaa nu abbaan fedhayyuu ani akkasi jedhee karuma adda addaatiin fudhataa jira jiraataa jira garuu immoo amma yoo amma isii ilaalle fakkeenyaaf kaleessa Kadir ilmaan lama irratti dhiisee du'e anillee alhamdulillah mucaan koo xinnoo guddatteetti waggaa 14 amma alhamdulillah rabbil alamin rabbiin jiraachisaadha nu jiraachisaa jirra anis amman jirutti immoo asiis achis jedhee hojjedhee nan jiraachisaa garuu kan sii immoo kan kiyyarra caalaadha xiqqoo kan sii immoo baay'ee ulfaataadha akkuma beekamu haalli jireenya manaa amma
kiraa kaffaltee jiraachuudha baay'ee ulfaataadha maaliif akkasitiin kaffalee jiraataa jira nan beeka waan ta'eef kanaaf yeroo mara Oromoon gargaara Oromoon yeroo mara gargaareera waa'ee artistii baay'ee akkuma sila kaaste warra manni bitamuu qabuufis godhamuu qabuufis godheera maaliif mootummaan artistii Oromoo irratti maaliif ilaalcha hin goone kan jedhu yaada qabaan ammas ta'aati nu faana dadhabaa jirta akka nu mul'annu akka nu waas fayyadamnu namni gochuu danda'us akka nuuf godhu haasa'aati jirta yeroo mara asirratti jarrinis immoo hanga qaban tokko ilaalcha godhanii kadir amma mana mootummaa keessa hojjetaa ture amma innaachi keessa hojjetaa lubbuun isaa darbu ilmaan isaa kana deeggaruun akkuma dirqamaatti jararra jira ture hiriyoota baay'ee qaba hiriyoonni isaa sunis akkamitti jiru ijoolleen kun jedhanii gaafatamu dagatamteetti baay'ee tokko Oromoon isin gargaara garuu immoo wanti kun irra caalaattiin waajjira aadaa fi turizimiinis artii hojjetaa ture waggaa hedduudha mucaa jabaadha ankoo rakkoon qabu inshaallahu ta'ala rabbi gaafuma jedhe waa hunda sii sirreessa garuu ankiyyarra kan sii caalaadha jenneere amma isii tokkittiidhaaf mana tokko kennanii mucaa kana aara galfachiisuu mootummaas ta'e uummanni Oromoo sin dadhabu gonkum yoo itti yaanne jechuudha kanaaf amaanaan isiniin jedha dhaamsa guddaadha gaafa kadir dhukkubsatullee hospitaalatti dhaamsa guddaa dabarseera gargaaraa jedhee dubbataan ture akka tasaatee immoo qadarri rabbii ooluu qabu du'eera ijoollee isaa kana halaallu manni Oromoos ta'e mootummaanis ta'e kara danda'ameen akka isii cinaa dhaabbatan isiin gammadde jechuun isiin ijoollee isiitii wajjin argattee aara galfattee jechuun anaafis aara galfiidha kanaaf dhaamsa guddaa guyyaa ayyaana kanaatiin isiniif dabarseera rabbiif jedha yatiima namni gargaare rabbirraallee jazaa guddaa qaba yatiima bukkee dhaabbachuu rabbiin birattillee hajirii guddaa qaba waan ta'eef amaanaan isiniin jedha yeroo gabaabaa keessatti itti deddeebinee intarvii hunda irratti isiinis manan dhabe jettee dubbachuu isii kun xiqqoosii mee garaa nama nyaatu innuma laallu jechuudha. Asoftee fi jirta baay'ee kan nama ajaa'ibu immoo kadir yeroo lubbuun jiru albama guutuu hojjetee albama kiyya kana ijoolleetti naa guddisaa Oromoo siniin jedhee ture. Kanaaf albama isaas akkaataatti eebbisuu dandeenyu artistoota hedduutas jira. Bulchiinsa magaalaa Adaamaa wajjin taanee haa ta'u magaalaa Finfinneetti haa ta'u akkaataatti eebbisiisuu dandeenyu biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaas dabalatee egaa aartiin dhalootaaf hin darbaa dhalasaafis dhaalchisuu ni danda'a. Haala sanaanillee galii akka argatan taasisuu ni dandeenya jechuudha. Bal'inaan immoo warra keessaan haasofnu waliin haasofne furmaata garuu akka argachuu dandeenyutti ni goona yoo rabbi nu gargaare jechuun barbaada. Albama sana waan biraa miti albama sana hundi keenya sirboonni inni sagaleen isaa qindeessuu irratti baay'ee cimaa ture. Gaafan jiru warri nan gaafanne gaafan duu fageenya irraa dhufanii isa jedhee piroofaayilii godhate fa'aan argaa ture. So arra jirraa boruun jirru. Har'a akka bareenni kanatti akkasumatti tarii addunyaa kanarraa darbuu dhiisuu dandeenya. Jireenyaa fi jiraachuu dhabuun wal bira akka ta'e beekne waan qabnurraallee hirree uummata keenya rakkoo jiru jala dabarsuun nama rakkatee jiru gargaaruun rabbi biraallee nama biraallee kan jaalatamudha. Kanaaf egaa kanneen nu gargaartanii kun akka milkaa'uuf nu taasisan keessaa tokko teestii koofiidha. Guddaa galateeffannaa obbo Feesal Abdosh bunni isaanii in argitu amma. Kennaan inillee isin erganiirani baay'ee bareedaadha biyya alaatti qulqullina olaanaatiin ergu sadarkaa addunyaa irratti illee badhaafamaa ta'aniiti jirani yeroo hunda gargaarsaan nu kennaa turani hayyee as fidi achumaa nu kenninaafi buna sanas nu fidi guddaa galateeffannaa akka milkaa'u warra nu taasisan keessaa isaan tokkodha bulchiinsi magaalaa Adaamaa immoo gara boodaatti sarpiraayizi masinitti immoo wayya jedheeni hayyee galatoomi buna sinifinne jira yoo laaltan buna baay'ee qulqullina qabudha olaantu ayyaana ittiin oolii sin jedhanii si kennaniirani kino buna teestii koofiiti buna teestii koofiiti saartus maayo Musa isifillee naa kennitan yaadorra kadir isifillee kan keetii kabraan tafe kana sin jirre abo mul'isa kabraan nu tafe ijoolleen hoo eenyutu naa kenna garas naa dabarsa summa adeeroo keenyaaf immoo kana buna lama kenninaafi kaafee ni jira kaafee immoo warra as jiran taajuu
akkasuma Igala. sheeka keenyaaf illee akkuma walgeetti kennaa achumaan falmata gabbada abdoo galaan ayyaanallee ayyaana milkii isiniif haa ta'u buna kanallee dafiifadhaa iyyaafadhaa buna teestii koofii jedhama guddaa galateeffannaani bitoon xumuriin dura ijoolleen hoo goobanaalleen iyyaafanne tokkummaan hoo goobanaa jira akkasumas bilqii isaallee jirti sana dura saartuufnee saartuun egaa amma baay'ee cimtee jirti kitaaba abbaashillee barreessiteeti jirti hojiiwwan garaagaraa hojjechuunis biyyoota adda addaa deemuutiin hawaasa bira geessee jirti mee isiin akkamitti jirti fakkeenyummaan ishee kun immoo cimee akka itti fufuuf dhaamsa ishiin qabdu maali ka jedhu sana isiirraa jalqabna. Masii sagantaa kanarra naaf yeroo keetis galatoomi yeroo hedduu sagantaa hedduu irratti walitti deddeebinee hojii haasofneerra naafati akkuma maatii akka obboleetiiti gara biraanis hedduu walitti dhiyaannaa hedduu kabajaanii dubartii cimtuudha. Sagantaa ijoollee gootota qofaaf otoo hin ta'in sagantaa artistoota Oromoo gargaaruu irratti hedduu jajjabeessitee jirti artistoota Oromoo karaa adda addaatiin asumaan galatoomiin siin ja'a ati fiifuu qabsooytuudha. Seenaan si haa yaadatu yerootti amma ammatti nu hundillee hedduu si jaalanna ani dubartii jabduu hedduun jaaladha. Akkasumatti egaa ijoollee goototaatii fi artistoota as keessatti argaman hundinuu bagaa rabbiin irraan tan asiin nu ga'ee nu agarsiisee ani gama kiyyaan dhaamsiniin dabarfachuu barbaadu akka laaftutti asiin geenye nu hundinuu akka rakkoo hedduu dabarsinee as geenye haadha abbaa dhabnee as geenye tiyyarra dhaabbadheetiin dubbadha dura daa'imummaatti haadha abbaa dhabuun keessaafuu sababa Oromootiin ibiddarra bu'uun hedduu ulfaataadha sammuu kee keessaa illee siin bahu. Guddatullee amma nuti arra geenyullee madaan kaleessa nurree deessan arrallee nu jira jechuu ni dandeessa. Maaliif nuti keessi keenya ammallee madaan san gizee xiqqishoo warri akka keenyaa mudate amma sababa Khadiir kanatti waa'ee kiyyarra dhaabbadheetii yaadadha waan narra gaheerraa hin dhaabbadhee gizee yaadadhutti wanni kun hedduu nama gaddisiisa. Namni haadhaa fi abbaan qabne yatiimni tokko ilmaan keessaa fuutu xiqqaan waa hedduutti dhaga'ama. Abbaan isaanii Oromoo jecha du'a haati isaanii Oromoo jecha duuti. Ilmaan kun garuu bakka isaan jiraataniif akkaataatti jiraatan Oromoon irraa qomoon qabdu taanaan ijoolleen tun saayikooloojii miidhamaa guddatti. Hijaatti qabatti Oromummaa akka jibbitu gooti. Hoon amma ani akkaan Oromummaa jibbu akkaan Oromummaa balaaleeffadhullee na godhuu danda'a wanni kun rakkoon haadhaa fi abbaa kiyyarra gahee Oromoon na cinaan dhaabbatiin Oromoon jajjabaadhu siif jirroo naan hin jehin abbaan kiyya eenyu jecha du'ee jeetiin gadduu danda'a. Hijaan uummata kana qabachuu danda'a. Maaliif isaan jecha maatii keenya dhabne waan ta'eef. Tanaaf wanni kun akka hin uumamneef Oromoon uummata kana dura bira dhaabbachuu qabdi. Maatii isaanii bira dhaabbachuu qabdi. Ijoolleen tun akka hijaan hin guddanneef nuti isiniif jirraa haadha abbaa taanee isiniif jirraa jaanii ciraa dhaabbachuu qaban jeetii yaada. Nuti ibidda hedduurra dabarree as geenye olaantuun ni beeyti haadha xiyyaa hojii dabarsitee. Akkasumatti haadha manaa roobaa dhaabaa leelaan jirti. Faamiliidha nuti hangi as jirru kun irra guddaan faamiliidha. Rakkoo haadhaa fi abbaa kiyyarra gahee isaan ni beekan ture. Nuti hedduu takka rakkannee guddannee as geenye. Har'a alhamdulillah waan hin jiru qabu. Akkaan itti tattaaffadhee gargaarsa nama tokkoo malee tattaaffadhee rabbii kiyyaa abdadhee as gahee waan inni irra dabaree as gahee nam tokko kana gargaar hin jiru rabbi malee dhugaa dubbachuudhaaf. Tooftaa kiyya baafadheeti mala kiyya baafadhee seenuma abbaa kiyyaa kana mee qubeetti hoon barreesse laata narraa bitu manas naan kannin gargaarsaas naan godhin biiroo tamittis naan qaxxarin naafis hin kannin gargaarsa kamii Oromoon naa godhu baatte hoon dalagaa baafadhee laata maallaqa jijjiirradhe narraa bituu ni danda'anii waan joorraaniin yaada mataa kiyyaa baafadhee kitaaba seenaa abbaa kiyyaa kana barreessisee akkuma narraa bitanuu dhaabbadhee kadhadhee gurgurachuu jira. Malee odoon ani biyya ambaa keessattis Oromoon biyya ambaa jirtus itti dhaqee karadhee seenuma abbaa kiyyaa silaa isaan kadhatanii narraa bituu qaban itti karadhee itti dhaqeetiin itti gurguree rakkoon sagantaa kana godhu irratti yeroo hedduu biyya ambaa deemu hunda ka ifitti na simate hin jiru. Ifiifin itti simadhee itti ifkannee na cinaa dhaabbadha. Seenaa abbaan kiyya isiniif jecha wareegame haadhaaf abbaan keenya isin jecha dhabame abbaan kiyya Oromoodha na dhaalchise waan takka kabiraan na dhaalchise hin qabu. Waan takka sumuunii na dhaalchise abbaan kiyya hin qabu hiyyummaa fi Oromummaa qofa na dhaalchise. Oromoon tun immoo dhaalmee naa taatee dhaalmee bu'aa hin qabne maaf naa taati. Mee bu'aan itti goradhaa jeetiin uummata kana dhufe uummata kana karadhee seenaa abbaa kiyyaa takka takkatti itti himeetiin kitaabatti gurguraa jira. Ana malee akkasumatti anamma alhamdulillah akka ilmoon tiyya akka kiyyaan taaneefin hojjechuu jira. Akka rakkoo akka kana mudadhee kana mudanneef. Ammoo warri nama
ibidda nuti dabarre sanarra nagaddisiisu ijoollee xixiqqoo tana si galee arra haadha xiyya na fakkaate ni beektaa haati xiyya gaafa nuti abbaan keenya mana hidhaa ture rakkatteeti hanga beeta kiristaana fuula duratti teessee kadhattu takka taate sababa abbaa kiyya mana hidhaa baasuu fi nuti bishaan obaasuuf jettee finfinnee tana keessatti akka isiin hin taane ni beekan olaantuunis leelaanis ni beekti waan meeqa dabarsitee haati እና ዋዬ ሲ ጊዜ ያደደማ ሙጫ ኸዲር ኻና ያደደ ሄዱ ነገር ዲሲሰ ኑቲ አከቲ ረኮሰን ተበሪ ያስገኛ አልহামዱሊላህ አሞ ኡመተ ከነ ብሮ የሮ ኦሮሞን አንጎ ቀቡት የሮ ኦሮሞን ወልቆ በቀባቱት የሮ ኦሮሞ ሚዲያ ቀቡት ከነቲ ኦሮሞን አረሌ ዋው መከና ይመቹን ቃኝ ደስለ ኑቲ ለየሮሰን ኦሮሞን ቁበን ቀብዱ ሚዲያ ነው ቁበን ቀቡት እና አዋል ቻዳ አባከኛ ተሰከቱሬ ተከረ ለመረ ይኔ ጭረረ ደቤቢሴ ይሄን እንደው አራ አልহামዱሊላህ ولا والو لرجيني ولا والي والبرا قليتما نما سنرافن ilmaan sana immoo akkatti jiran beeytan nuti mana namaati irraas deemnee taate waan meeqa dabarsinee guddanne arra akkanaan fadhu ta'een guddanne akka hireen nagoote ta'eetiin guddadhe akka oromoo naa kan ta'edha carraa kiyya akkaan akkana ta'ee guddadhullee oromootu carraa kana naa kan maaliif rabbii gaditti jechuudha sila oromoon garaa naaf laaftee akkaan jireenya gaarii jira barnoota gaarii baradhe arra waan meeqa arkachuu danda'u godhuu ni dandeessitu odoo gaafa sana gargaarte sigalee akka akkanatti ijaa walitti hin qaban yaa oromoo waan inni isin dhaamu ijoollee daa'imaa kana gargaara yeroo akkana miidiyaan wal quba qabnu kanatti wal dubbisuu bar amma yeroo balloodha bar wal agarra bar bilbilaa jiraa bar wal dubbisnaa bar wal iyyaafanna kanaafuu abbootii qabeenyaas hedduu qabna kabiraatiif akkanuma waa godha kanaaf akka wal cinaa dhaabbannu isin ijaa ati amma sirba baay'ee bareedaa ta'ellee baasteetii jirtaa ka abbaa keera deebitee remix gootee ka hojjettu baay'eetu jira ka baay'ee si dhagahame jira tattaafattee bahuun kee addunyaa guutuu dhumatu chaalenjii qaba namni akka laaftutti as gahee hin jiru garuu ammoo maatii dhamuun waan ulfaatuuf malee waan baay'ee dubbattee waan dhaamsa gurguddaa dabarsitee ka dhagahu kan ilma dhagaha jennee yaanna isa xumuraa ilma nuhoo gobana tokkummaaf kennine yaada isaa dhageenye kan maan xumuruu jennaa sarpiraayizii bulchiinsi magaalaa Adaamaa isiniif qabu moo gara boodaatti isinitti hima akkasumas teestii koofii irraa moo waan ayyaana ittiin ooltan kan isin ergan asumatti kan isiniif kennu ta'a gaafi sagantaa akkasii qopheessuu artistoota muraasa dubbiseen ture kanneen na jala dhagahan illee jiran jechaadha kanneen bilbila naa kaasan kanneen kaasnes jirani kanneen na deebisan keessaa tokko artist Galaanaa Gaarumsaa fi akkasumas immoo artist Addala Gammachuu guddaa galateeffachuun barbaada dhaamsa inni yaada akkasiin qaba jennaan hayyee jedhanii waan na gargaarantu jira guddaa galateeffachuun barbaada ulfaadhaa bakka jirtanitti isin jechuun barbaada waan na jalaa hawwattaniif yaada kiyya fudhattanii hayyee biraan nu ga'e jettanii waan naa gumaachitan galatoomaa isin jechuun barbaada ulfaadhaa gara tokkummaatti darbina akkamti jiraachaa jirtu maara jirtu egaa carraa kana naa kennuudhaan dura galatoomaan jedha erga haati tiyyalee darbite waggaa tokko guunneerra waggaa tokko guutuu kanaanillee namni nu yaadate illee hin jiru kophaa kiyyaan du'aa godhee akka obboleessaatti immoo kan na gargaare soddaallee osoo hin ta'in obboleessa gaafa rakkoo gaafa awwaalchaallee namni nu cinaa jiru isa keessattuu haadha isaa namni itti dadhabee itti horkee asiin nugee itti laffee nungaa jiru haadha isaa isillee indagatinaa du'aa godhaafiin jedhaa galateeffadhaanii ani waan hin jedhu hin qabu kanarraa gadillee kana rakkatee jira akkuma nu cinaa jiranitti baay'ee ulfaataadha angara ko galatoomaan jedha har'a siin geennee jirra alhamdulillah warra nu gadi quba qabaadha erga namni du'ee booda wal dagachuu amma erga haati kiyya duutee waggaa takka taanee miree guyyaa sadii booda namni quba nu qabullee hin jiru kuni baay'ee nama gaddisiisa ammallee yoo laallee jenne isaa jiraa fi isaanii jiraaf hin ta'u isaanis soddummaadha malee amma akka obboleeyyanitti akka abbaatti akka haadhaatti taatee nu guddisaa
barachaa jirra. Wal yaadadhaa. Dhaamsi abbaa keessanillee isinii dabarse qabadhaa dabaraa hin dagatinaa. Qabsaawaan ni kufa, qabsoon itti fufa. Akkuma jettu Oromoon jabaadhaa. Tokkummaa keessan jabeessaa. Waan hin jedhu hin qabu. Haasuudhaaf illee ulfaataadha. Namni haadha abbaa hin qabne hin beeka. Baay'ee haasoo illee hin fedhu amma. Baay'ee ulfaataadha. Galatoomaan jedhaan. Wal yaadadhaa hin dagatinaa. Tokkummaa keessan jabeessaa. An waan hin jedhu hin qabu bakka. Sagantaa keenya gara xumuraarra geenyee jirra. Egaa gidduu gidduutti bashannanaa, gidduu gidduutti immoo wanta jiru qooddataa bu'aatusuma itti fufaa jirra. Nutti fakkaachuu baatus hundumti keenya iyyuu bu'aa qabsoo isaan qabsaa'aniiti. Tarii osoo isaan hin qabsoofne hundumti keenya iyyuu iddoo amma jirru kanarra hin jirru. Oolmaa isaan lubbuudhaan nuuf oolan, lubbuu isaanii osoo hin qusatiin nuuf kennanii nuti immoo tarii waanuma dandeenyuun bira akka dhaabbannuuf akka yaadatamaniifidha. Maatiin qabsaa'otaa, maatiin aartistoota kanaa akka isaan kufanii nafnee uummata bal'aa akka qaban isaanitti agarsiisuufidha sagantaan kun kaayyoon isaanii guddaani. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa gaafa gaafannuuni yeroo gabaabaa keessatti gaafanneeni aartistoota kanaa jiraattota magaalaa keessaniiti baay'een isaanii. Kanaaf guyyaa ayyaanaa waan ayyaana ittiin oolan jennee waan xiqqoo gaafanneedha. Yaada keenya fudhatanii isaa wajjiniin jira jechuu isaaniitiif guddaa galateeffanna. Artiistotaas magaalaa kana keessa jiran keessattuu immoo haadha warraa Kadir yeroo gabaabaa keessatti deebii akka kennaniif abdii guddaan qaba. Deebinillee akka wal galateeffannuuf Rabbi nu gargaara jennee abdii guddaa qabna. Teestii koofiin immoo ayyaana kana akka ittiin oolaniif jedhee qarshii kuma warra asitti argaman qofaaf qarshii kuma 20 gumaacheeti jira. Buna isiniin kenneen alatti jechaadha. Kanaaf asumarraan jalqaba olaantuuf asin kunusiif achillee ilaaf waan olatti bitattan asin immoo nafiisaaf haadha warraa Kadiriif mucaan hogobanaaf mul'isaaf እና kanammoo deebisnee intala Kadiri haadha birrii 40 kennineef jechaadha. Kanaaf guddaa galateeffannaa warra nu gargaaran Rabbi bakka baasanitti akka dachaan deebisuuf Rabbi kadhannaani. Aboo Jamiilaa nu galateeffadha. Jamiilaa Abdee jedhamti magaalaa Bishooftuu keessa jiraatti haadha qabeenyaati. Hiriyaatiyya galatoomii yeroo adda addaatti artiistoota garaagaraa gargaaraa turte. Namoota baay'ee bira dhaabataa turte. Maqaan ishiin ka'uu garuu baay'ee gargaaraa turte. Birrii 10 kenniteefii jirti galatoomii. Galatoomaa sagantaa akkanaa irratti argamuu kiyyaaf baay'ee si galatoofadha. Akkuma tasaa natti himnaan dhufe dabalataan ammoo tuyyuu kana malees haadha manaa Kadir ijoollee isaa yeroo barumsi banamu yookaan mana barumsaa yoo gahan si bira dhaabbadhee si barsiisa. Bilbila kiyyas furadhu si qarqaara. Jamiilaa Abdee yeroo baay'een rakkisaani yoon qabu ofii kiyyaan kennaa yoon dhabe kiisii keessallee seeneen kana nama rakkateef kennaa darbeellee baruullee rakkatee yeroo adda addaatti cinqaa tureeni baay'ee nama gargaaraa turte. Baay'ee nama keenya baay'ee rakkoo keessa ture nama gargaaraa turtedha. Baay'ee nama hin dubbatamnee fi daa'ima keessoo waggaa dhufurraa kaasee nan barsiisaa mana barnootaaf kafaltii jettee jirti. Akkasumas saartus maayoo Muusaa immoo waan argatteerraa qooddee fi jirti jecha ijoollee ilmaan xixiqqaa kana rakkoo keessa jiranii rakkoo kiyyan caalu jettee jirti. So waan guddaadha. Rakkoo wal baasuu haaluma kanaan tufee jira. Qarshii 60 argame jechaadha asumatti mee yeroo tokko ofii keenyaaf faamilii walii kennina. Yaa galateeffachuu fedha. Mee Taajuun immoo mee maaltu itti dhagahame sagantaa kanarratti yaada qabu nuuf haa kennu. Falmataa Kabbadas akkasumas Ibiddoo Galaanis yaada isaanii nuuf haa qoodan. Dura dursee baga guyyaa kabajamaa kanaan Rabbiin keenya waliin nu gahe
dhugaa masiilleen dubbatte masiin akka hiriyaa qofa osoo hin ta'in obboleettiidha. Namoonni kanaa kun nu jiraachuu qabanii silaa guyyaa irraa guyyaa gammachuu kanarratti gammachuu iidaatu dabarfama ture garuu maaliif sabni keenya hangam akka wal dagatu akka wal irraanfatu nama isaa fi oolmaa oole maaliif akka dagatu xiqqoo haalli jiru nama sodaachisaa maaliifi harummaan keenyaa hoo maali ka jedhu ammoo artii saba kanaatiif dhalli nu boodaan dhufu yoo hawaasni tokko yoo artiin isaa takka hin jiraanne hawaasni sunuu ni jiran jaamu akka barmiila duwwaa taa'uutii jechaadha. Hawaasni keenya zariiwwan dhabee dhugaadha waa hunda rabbumaa fida roobaa dhabee amma qaxalee lafaa ka'u hadiir dhabee hedduu dhagaa lakkaa'ameen dhumu ammoo fakkaataan isaanii akka dhufu sabni kun artiin akka guddatu akka jajjabaatu warra hafaniif maatiin isaanii hoo maal keessa jiranii jaamee gaafatuun silaa tokko numarraahuu nutu akka itti jirru hin jirru silaa nutu wal bira dhaabbachuu qabaa. Hedduu isaanuu himatanii xiqqoo garaan nama badaa kanuma irratti waan dhaabee gaarii natti fakkaata. Hayyee jalqaba irratti hordoftoonni amantaa Islaamaa hundi keessan baga ayyaana Iid al-Fixrii geenyee baga geessanii. Har'a maatii nuti biratti walitti qabamne kuni mana hangafa keenyaa Elemoo Aliiti. Mana gootaa jirra. Akkasuma maatii gootaa arguuf asitti walitti qabamne. Maatiin har'a as jiran kunneen dhugaa dubbachuudhaaf maatii silaa uummata kana gargaaruu qabanii malee maatii gargaaramuu qaban hin turre. Garuu haa ta'u wanti hunduu hin darba. Kunis akka jijjiiramu abdiin qaba. Faana Nuhoo Goobanaa, Zarihuun Wadaajoo, Usmaayyoo Abdii Qopheeffaa dhahee Kadir Ahmad dhufe. Dhugaa dubbachuuf Kadir Ahmad dandeettii cimaa qaba. Maatii isaa darbee namoota biraatiif gargaarsa uumuu danda'u ture. Garuu sun hunduu kan Rabbi jedhe ta'a waan ta'eef karatti hafeera hundaafuu Rabbiin haa araaramu. Dhumarratti sagantaa kana kan qopheessite Masarat Dhaabaa yeroo hundayyuu uummata namni dagate kana bira dhaabbatti. Kun beekamaadha wanta ana isin barsiisu miti. Isiidhaanis galatoomaa akkanaaf jettaniin barbaada. Ulfaadhaa ayyaana gaarii. Guddoo dhaamsii namuu yaada isaa kennatee jira. Alaan ala. Alaan ala kana keessa akkamitti baanaa? Egaa guddoo namni sabaa hojjete wareega barbaachisu kenne qabsoo dabarte fageessinee yoo yaanne warreen qooda irraa fudhatee lubbuu isaanii wareega kennee bara 50-60 irraa jalqabee deemaatuma dhufe har'aa qabsoon har'aa as geesse tamma biyya tana keessatti argaa jirru Oromootu biyya tanaan deema warri immoo kaleessa hojjete ammallee hagi tokko rakkachaa jira. Kaanis keessaa bahe ka hojjete hin dhabu ammoo qooda qaba ilmi namaa gaafa biyya isaatii hojjete gaafa biyyaa falmate gaafa wareega kenne bitinis sabninis mootummaanis yaadattee bira dhaabbachuun tasaati. Haa ta'u wanni nu jala gale hedduu jira. Kanaaf fuuldura silaafuu wal yaadachiisuma isinirra hin beekan. Wal yaadachiisuma amma Oromiyaa keessaa amma artistoonni Oromoo gameessii Dr. Ali Birraa irraa jalqabe. Nuhoo Goobanaa, Zarihuun Wadaajoo, Abdii Qophee kumaatamaani hedduun ka jiru. Warri aartii tana jabeesse jalattis akkasumatti ni jiran. Haga tokkootu nama gargaaraa jira. Keessaafuu artistoota Oromoo kan bira dhaabbatee gargaaru silaa kumaatama ta'uutu irra ture. Namuma tokkootu uummata kana gargaaraa jira. Innis booda
wanni qabulleen irraa irrattee qophatti hafuuf deemna waan ja'uutu jira jechuudha. Kanaaf guddaa walii yaadachiifna Oromoon waa qabdus namaa kennaa oloo osoo hin taane akka namni kun jaaramee if danda'ee hojii mataa isaa qabaatee nama biraallee gargaaru gochuun barbaachisaadha na fakkaata. Malee kadhataa ta'uu nurra hin jiru. Ani guddoo waniin hin gaasi yaadachiisu kallattii jirtaniin jabaadhaa. Ani imma qabsoo Oromoo tanaas gargaareetiin biraas dhaabbadhee horiis kafalee dhugaan isin hima. Dafqa kiyya gargaaree haga ammaa jira. Haa ta'u tadabarte irraa hin baana. Namni sosoo hin dhabu. Hulaa harkattan hunda biran kutina. Hojiin xiqqoon qabdu. Kadhataa ta'uu nurra hin jiru. Maqaa keetii fi eenyummaa keetiin mootummaa teetiis dhayxee gaafattee fala irraan dhabdu. Numaatu if dagate. Suniif ammoo guddoo waniin hin dhaamu nama tokko jira kan an keessaa galatoonfadhu. Nama artistoota ammaan tana gurguddaa jennee himannu hunda gargaaru. Yaadataa Juneediiti. Isa bira dabree habiraan agarreen. Kanaaf akkasaa kuma yoo nuu ta'e bareedaadha. Ammoo nuus jabaannee hojjannee dhaltii jirtu tunis amma humna qabdan. Iftaatanii xiqqoorraa dalagaa mataa keessanii yoo uumtan boruu nama gargaartan malee gargaarsan barbaaddanii jechuudha. Kanaaf haga dandeenyu wal bira haa dhaabbannu harakkatee amma dubbiin harkaa qabdu. Gargaaruun dirqama reefu namuu koot godheeti micootanatti harka laate. Maali jennaan kophaasiitti ilmoo kophaasii qabdi. Gargaaruun haqa dirqama. Kanaaf hedduu isiniin hin jiru rabbi tokko nu haa godhu. Rabbi wal jala nu haa oofu. Ha wal jala deeme takkaa humaan dhabne. Namni walii obsee rakkoo jirtullee irraan tarkaanfate wal jala deemee tabba bahuu qabullee ni baha. Kanaaf rabbi wal jala nu haa oofu. Rabbi mallee wal jala nu haa oofu. Biyya teenyallee nagaa nu haa buusu. Nullee if haa beeksisu. Tokkummaa teenyallee haa cimsu. Wal irraanfanne akka wal yaadanu rabbi nu haa godhu. Akkasii ulfaadhaa galatooma bihaqa subhaana rabbika isin jenna. Egaa nuti kana waan dandeenyu kan goone yeroo gabaabaa keessatti mana kana immoo nu hayyamee adeeroo gaafa mariisisnuun maal rakkoo qabaa jedhanii haala kanaan nu keessummeessaniiti jiranii guddaa galateeffachuu barbaannaanii kanneen yaada keenya deeggartan artisti Galaanaa Gaaromsaa akkasumas immoo Taaddala Gammachuu guddaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Akkasumas immoo Dr. Abdul Gaffaar guddaa galatoomii yaada kana waan deeggarteef waan nu jajjabeessiteef si galateeffachuu barbaannaa. Yaa Senior kan booliisi toora siyaade Morocco. Yaa Serakan siyaade Rakan yoo kormi goobe naa garaftaare yoo sitti booye burnaa duftaare baala geesse baala laaddu maalla geesse maaf na yaaddu fayyidi sirbii maqadacha asigi sirbii gore sobdee dhaabata. Asigi sirbii maqadacha asigi sirbii garo sobdee dhaabata.
balagese balanadu malagese mafnayadu anyi zirbi ogadacha asigi zirbi gorbe sugerabata asigi zirbi ogadacha asigi zirbi masi sugerabata maatii artiistootaa qabsaa'otaa kanneen waamicha keenya dhageessanii sitti argamtan fi kabaja nu kennitanii sitti argamtan guddaa isin galateeffanna. Ayyaanni kun ayyaana gaarii akkasii ta'u kanneen mana keessan teessanii iddoo garaagaraa teessanii biyya alaa biyya keessaa teessanii miidiyaa soofumar daawwachaa turtan egaa kan qophii ayyaana iida bara 2018 akka lakkoofsa hijraatti immoo bara 1447ffaa sabeeffachuun qopheeffanne magaalaa Adaamaa magaalaa bareedduu ho'itu giddugala daldala giddugala indaastirii kan taate magaalaa kanatti argamne turtii si wajjin taasisneef gammachuu addaatu nutti dhagahama. Warreen immoo nutumsitan hunda keessan guddaa galateeffanna. Duratti waa'ee yaadataa Juneedii kaasee ture. Sooressi yaadataa Juneedii yoo kennullee namni akkasa haasa'u barbaadu ammoo kennaan isaa nama inni hin dhaqqabin hin jiru jedhee yaada. Hundayyuu kennee jira garuu hin dubbatinaa jedhaa kenna. Kan dhukkubsateef kan dhaqqabu kan rakkateef kan dhaqqabu yeroo Zarihuun dhukkubsate kan nu dhaqqabe sadha. Namoota garaagaraa asitti jiran jiraachuus dhiisuu danda'u kan dhaqqabe baay'eedha. Kennaan isaa hunda bira jiraachuu baatus garuu baay'ee bira gaheeti jira jedhee yaada. Har'as ammoo waamicha too goonee fi waan nurraa hafuu miti garuu nutis waamicha hin goonee fi malee nurraa hafuu ammoo yoo kana argees immoo warreen rakkatan tarii isheefis dhaqqabuu danda'a. Asumaan umrii dheeraan hawaa fi nama kennee hin dadhabne harkisaa bal'aa qabeenyi isaa guddaadha. Guddaa galateeffachuu barbaanna. Yeroo tokko tokko hin qusannaa bara. Biraas dubbisuu jenneeti. Ayyaanni kunis ayyaana gaarii akka isaaniif ta'u hawwina. Egaa ammas baga geessan jechuudhaan ispoonsaroota keenya bulchiinsa magaalaa Adaamaa fi Teestii Koofii guddaa galateeffanna jechuudhaan isinis miidiyaa Soofumar subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'aa isiniin jenna. Egaa sagantaa bareedaa kana kan isin biraan ga'aa ture dhaabbata beeksisaa Masarat Dhaabaa fi miidiyaa Soofumar waliin ta'uudhaan ture. Sagantaa keenya guyyaa har'aa asumarratti goolabnee jirra. Iid Mubaarak ayyaana gaarii.